ما شاء الله القالب سي بايتو كوتشيما في بريدات بفا غراغراتيني سنيف هود سن تغرسيسوف قبدين في هنجرا فيديو كان هنگت امورا ilaala yookaan isin fayyada ta'e jechuudha yoo jaallattan laayikii godha akkasuma hiriyoota keessanii fi linkii YouTube kooti share godha jechuudha keessan barakallahu fiikum akkasuma immoo laayikii yoo naagotani sanga akka share naagotanitti jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تردفتو تساليها امتيوب جرجرتو نغاكي السني فيوما الحمد لله نغافيا كوتي سن اللي بكجرتنو ربي نغافيا سن حاتا سيسو ايغا كان جلتي بلو بلاكي نرغتان سوني متر كام سادا اكو مارغتان غرو متر كهايا دا فيو بيچوي هنقتا ياو بيچوي يچودا سانتي كامساف كهيان سلا سانتي سودما وللران قتكون غرو سانتما كدوي ددي كنا اكو مارغيتان كامسات تغلودا يچودا فراشين كوني متر كامساد لا اكو مارغيتان غرو تقدم وي تقو سلا ددي يچودا تاكو تكو يونغو مني ددو እና غرو كهيا داف كان نوجتامي نموني متر كهيا داف بربادني اسي كنفدچو دندسو جچودا carqii inni keessa irraa hojjetame siisinittani ma carqii waa'ee tokko cimaa bareedaa ta'e carqii kafeetii miti firaashiin kun illee firaashii meetir kaamsaa kan namoota baay'eedhaaf bituudha isa boondidii qulqulluu amaagaasa jedhamutti aansee kan sadarkaa lammaffaarra jiru jechuudha firaashichi እና baay'ee tokko bareedaadha jechuudha kanaafan irra taa'ee sin agarsiisa cimina isaa egaa inni ammas kan biraan afeen isinitti agarsiisa tokko afee kan irraan gadeensa adiidhaan waraajiinsa adiidhaan kan ta'edha kan inni ammas isinitti agarsiise carqiiwwan isaa kun bifuma carqummaan isaa tokkuma bifa isaatu garaagarummaa qaba malee jechuudha. Annaa inni hamma irratti afaaru kun meetira kaamsaadha meetira tokkoof walakkaa jechuudha namoonni halkan keessa meetira tokkoof walakkaa ta'e isa kana bitachuu dandeessu. Kuno akkuma argitanu ballifamee kaamsaarra caalee hodhama jechuudha bicuuwa caalchisuu wayya dhaqanii likkii gochuurra biceessuurras kuno gadi bu'ee jira jechuudha adiinsa silaa hangi adii firaashii dhuma irratti hafuu qaba garuu inni kun algaarra bicuusii gaddarbaa baay'ee tokko bareeda kun akka viidiyootii miti viidiyoo mana keessa ta'eef akka tokkos dukkanaa'eera sa'aatii 11:12 wayii geera jechuudha yeroon viidiyoo kana waraabu ibsaa ibseetanii laayitii ibsaatu bokkitti jedhee bakka diizaayinii isaa bareeduma isaa sana hin mul'isne garuu qaama yeroo bira jiran baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko cimaadha ani wallaahi hordoftoota koo jechuudha waan hin bareedne tokko waan ofii kootii hin jaallanne tasuma hin bareeda isiniin hin jedhu maaliif kun isin qaamaan biran jirtan tasa nama amantu haasaa namaarraan nama amantu baay'ee tokko miskiina jechuudha wallaahi namni fagoota waa bitatu kun naana badan biddeena koo keessa haasaa sobaatiin haasa'ee waa gurguradhee maatii koo intiniin godhu jechuudha. Na sobanii waa kun akkana waan hin bareeda jedhanii gurguratanii jechuun jedhanii ganzabattiin argachuun hin ta'u jechuudha. Bakka yoo hojjetanii homa gaarii homa namni namatti gammadee nama eebbisee jedhu jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko immoo dogoggorrii hin dhibu. Kanituun beekin hojjenne moo rabbi nu fadhiisu yoo moo waa hojjechuutti kan waa barachuun dirqama akkas inshallah kun akkuma argitanu carqiin isaa kuni carqii maaliiti yoo jettani carqii maggaarajaati namoonni tokko yeroo hojjetan jechuudha carqii maggaarajaa kan inni gurguramu la inni gadi bu'e kuni gabarii isaati gabarii maggaarajaa isa jalatti hojjetamu. Inni furdaan immoo kun olaanni kun isa irra keessaati amma inni kun waraajiin isaas irra keessoon isaas furdaadhaan ta'e hojjetame kuni tokko waraajiin isaas irra keessoon isaas furdaadhaan ta'e hojjetame jechuudha maggaarajaa yeroo gurguramu gabarii fi isa furdaa irra keessaa wajjin gurgurama jarri carqii maggaarajaa gurguranu akkasitti gurguru jechuudha እና walitti addan bahu algaa libsiidhaaf bitanii hojjechuun baay'ee tokko nama rakkisa namni garuu maal godhaa qixxeedhuma bitee isa haphii kanallee irra keessatti maka jechuudha gabarii si haphii kana kunoo
Irra keessattis makamee hodha jechuudha namoonni kaan maaliif ala carqii kana bitamu gabarii inni haphiinis inni furdaanis wal qixa gurgurama jechuudha. Kanaaf ani immoo maaliin godha yeroonni mana carqii jarri mana carqii baay'ee tokko dambanyaadha maaliif meeshaa baay'een al tokko irraa bita gatii ta'e jennaani waa ashaqaa gammadaa namoota biraa dhiisanii anaaf lafa kaanii natti gurguru jechuudha. Innaa yeroo maggaarajaan dhufee akka kana inni furdaan inni yabbuun hafu bibbita jechuudha dhaqee al tokko bitaa akkasittanii aliis immoo ala namni ajajates immoo isa haphii dhiiseetan isa furdaa kana qofaan hojjedha jechuudha isa irra keessaa maaliif isiin haphiin sun gabarittiin yoo isa jalaa waraajii isaa godhan malee isa irra keessaati ciminan qabu kirrii nu dhaqee keessaan babbaa jechuudha marfee nu dhaqee walitti kirrii sabasabee namaan hodhu akkasiisni hodheeroon jedhumoo ofii kootiin hodhu bakka meeqatti namni tokko bakka meeqatti ciccitu ofii kootii taa'ee hodhu jechuudha sarratanya qaxareen ofii kootii deemee carqii ilaalee bitee sarratanya qaxareen hojjechiisa malee ofii kootii hin hodhu manumatti harkatti ilaalaa maal jedhaanii godha malee ofii kootii irra taa'ee hin hodhu isiniin jedhaa sumaanuu akkasigaa kunis isa sadaffaadha. Kun immoo akkuma argitan inni irra keessaa adii isaatiin ta'ee waraajiinsaa biluu bilaakii ta'e inni kun immoo irra keessuunsaa biluu bilaakii ta'e waraajiinsaa immoo adii ta'e jechuudha. Adiis adii miti shiroodha shiroo malkiidha kuni inshallah adiin qulqulluunis kan baay'ee tokko bareedu hodhamaa jira lanni beeksitti agarsiisa akkasuma diimaan jira. Algaa libsiiwwan kun egaa akka kafeetii miti kafaheerra cimina qaba baay'ee tokko cimaadha yoo isii gabaritti isii haphii sana makamee hin hodhamne isa kana wayyasa kafahee sanarra namoonni bareeduma barbaadanii kafahee sana hojjechiifadha namoonni immoo ciminas bareedumas barbaadanii isa kanatu bareedaadha isa kana ajajadhaan isiniin jedha wallahi kun qaamaan baay'ee tokko bareeda waan ofitti nama saabu wahii qaba bifti isaas diizaayiniin isaas akka tokko kaameeraa irratti damzazzi jedhee bareedu dide malee innaa kunoo kafeewwan jarreen kana jiran suuraa isaas irratti isinii maxxanse kana akka qiyyaariitti hojjetattanii yeroo tokko sanaafataa isa kana immoo yeroo hunda yoo afattanis cimina qaba ilaa isiin kun gaalaa gabarii dhala gabarii isiniin jedhee kana inni kun immoo akka fakkeenyaatti qurraacii wayiiti inni bicuwaan qabee jiru suni isa yabbuusaati isiin sun immoo isii anamma gabarii isiniin jedhee namni waluma qixa bitee isii sanas makee hojjeta jechuudha sun hin ta'u kun olaasa kan tiraasiisaa ilaalaa tiraasiisa kana ilaalaati carqii san harka gamaatiin qabee jiru sana immoo ilaalaa inni akkasuma ispoonjii galee hodhamaa firaashiinsaas tiraasiinsaas ilaa qulfillee yeroo hojjetamu sibaagoon teenyetti hodhina jechuudha nuyi gariinoo maastishiin itti laxxafaa qulfii kan tiraas carqiisa ta'u kan maalii maastishiin itti laxxafee utuu mana hin gahin irraa harcaa jechuudha wallaahi nu garuu kirrii miti sibaagoon itti hodhina. Akkasii namoonni algaa libsii kana barbaadanii meetira 50dhaan meetira 20dhaan meetira 80dhaan meetira 2 argachuu dandeessu jechuudha gatiin isaas akkuma meetira isaas akkaataa hodhaas akkaataa carqii isaatiin wal dhabaa namoonni jaallattanii balaa yoomiyyuu irraan citu jechuudha qulfiin isaa argitanii maaliif sibaagoon harkaan yoo nama mafarrashaadhaafis illee qulfii 11 qulfii meeqa ajajatu harkaan bira teenyetti hodhina jechuudha. Hanga viidiyoo biraatii walitti